Iddoo teessetti duutee hafte dubbiin akkas ture. Dubartiin kun maqaan ishee Jooyish Liisaanti jedhamti. Kaaba Landan kan jiraattu yoo taatu guyyaa tokko mana ishee keessatti teessee fooddaa TV osoo ilaaltuu dhukkuba saayineesii waan qabduuf achumatti lubbuun ishee darbe. Waan nama dhibu waggaa lamaaf du'uu fi jiraachuu ishee illee namni ishee gaafate tokko illee hin jiru ture. Naannoon mana isheen kireeffatte baay'ee ajaa'iba. Fooliin isaa namatti hin tolu ture. TV'n isheen bantee turtes waggaa lamaaf akka banametti jira. Namichi isheetti mana kireesse illee irra deddeebiidhaan mana baankitti xalayyaa barreessullee furmaata tokko illee hin argan. Yeroo kana mala wallaalee qaama poolisiitti iyyate. Poolisiin illee dhufee mana cabsee gaafa seenu bifa kanaan duutee turte. Maarri dhaggeeffattoota koo seenaa kana irraa waan baay'ee barattu jedheen hawwii qaba. Biyya lafaa kana irratti yeroo tokko jiraannee darbin waan ta'eef nama faana nagaatti jiraachaa rakkoo fi makkoo walii qoodaa waliin kolfaa waliif kolfaa waan hunduma irratti wal gaachanuu qaba. Yeroo baay'een keenya abdii murachuu irraa kan ka'e nama irraa fagaannee kophaa jiraachuu filan. Inni garuu sirrii miti. Hamma lafa kana irra jiraannutti gammadaa jiraannu jechuun hawwii koo. Seenaa kana seenessuun kan sifaana ture ani qaxalee keessaniif ture. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.